Sila fuute rabbiin faana si haa midheessu jiru si haa midheessu jedhe eebbise si qajeelche. Osoo hin du'in si dagadde. Amma madaa natti kaasuu cittoo natti kaasuudhaaf madaa kiyya akka hin fayyine keessa na qoqqosuudhaaf maa dhufu. Maal qabda maal si kaatu? Anuyyuu halkanii guyyaa adada viidiyoo ati namitti asirra baaftee janaajjantu arguun. Adada daa'imman asirratti osoo hin dhalin ilmoo dhaltanii sossobdanis hin arguun. Yaa Rabbi kiyya obsanaa kennu. Yaa Rabbi obsanaa kennu. Ka'ee mana itti dhaqu. Yaa Rabbi obsanaa kennu. Fiigee manatti itti dhaqu. Yaa Rabbi obsanaa kennu. Mana kamitti? Maalumaati galtutti. Maal goote? Bakka hin jiraami. Takkaateeti bakka an akkanatti viidiyoo kana laalaa jiraachuu irra yaa Rabbi kiyya obsanaa kenni. Yaa Rabbi obsana qara na horatte kana yaa Rabbi na horadhu. Yaa Rabbi obsa qara na horatte kana na horadhu. Adda asirra fidee sheer na godhan viidiyoo. Amma maal godhu madaan isii akka hin fayyine akka hin jiraanne jechuudhaaf dhufte moo nadeeffachuudhaaf akkam wanni hafuurri kiyya wayii manfasiin kiyya wayii si keessa uumame jennaani isiin illee hafuun qabdu jettee dhufte. Lakki akkas jendoonee. Gara kiyya homa takka qalbii waa takka si yaaddu jechuudha hima guute akka saa gu'e. Saani goellee deebee dala. Waa takka hin jiran. Rabbi jajjabina si haa kennu malee waa takka ashitti